Kinooti kaa marqaan keenya gahee koottamee warroonni marqaa jaalattan. Yoo ta'u dhugaa waaqaa sinan gursha. Akka har'aatas nan beekaa ifama garuu innaa ifama naaf waan oolfachaa isiniin jira. Maaliif namni biyya ormaa jiru wanna baay'ee irraa waan ta'eef warroonni marqaan jaalanne jiraate malee kan marqaa jaalatu biyya ofii yoo argan. An duraan biyya kiyya yoo arge bakka baay'ee tokko garaan kiyya na bada. Innaa marqaa kakkaan baabbii iraaf jirtu maatii keenya maatii kaasuu shoo akkam jirtanii fayyuma keessanii nuti nagaa jirraa galata waaqayyo sinu akkam nuuf jirtu naguma keessa fayyuma jirtanii jiruuf jireenyi isin biratti fakkaata nu bira hunduu bareeda galata waaqa ammas deebinee dhufnee jirra egaa akkuma beekamu har'a hojiirra noolee dhugaa amma kinoo shaaworii seenee kan hojjette hundumaa tottolchee tani dhufe amma galgala jechuudha galgala keessaa gara sa'aatii lamaati innaa amma immoo maal qabattee nuuf ta'e jechuun keessan hin oolu dhugaa yaada keessan koomentii jalatti na barreessitan argi baay'eedas na jedhee galatoomaayyin siniin jira. Dursa galatooma baay'ee tokko sin jaaladha warroonni galtanii biyyatti hojjechuu barbaadan dhuguma nama hawwisiisa akkoo wanuma feellee ta'u iyyeetti hiyyummaa biyya ofiisan namaa wayya nama hojjechiisa miti irree biyya ormaatitti inna galatooma siisnis immoo waaqayyoon nama galee kana godhatu bakka galtanii yaada muraada keessa waaqayyotti isinii guutee bakka waan fe'ii keessanii raawwattan dhugaa maatii ofii wajjinuu yoo dabarsa waa tokko dhugaa dasnuma jira innaa waaqayyo kana sinaa ga'u siniin jechuun jaaladha innaa isin hundumaanan jaaladha baay'ee sin jaaladha dhugaa waaqa innaa waaqayyo immoo akka galtanii wanna yaaddan wanna hawwitan waaqayyo gootan waaqayyo sinaa gargaaru siniin jira egaa amma aannan raasee kinoof kaan immoo mataa kiyyaas dibadheen jira jechuun mataan kiyya ergan daa'ima da'e baay'ee tokko narraa deemee ture narraa deemes akkasumas immoo daa'ima yoo kolfu jiran hin beeku garuu akkasuma nin caccaba mataan kiyya baay'ee shurrubbaa na doonis waan ta'eef kanaaf amma maal seetanii kan hojjette san jechuudha aasan baaseen jira isa sitti dabalee kan dura mana jiru wajjin amma maalan hojjette iraata hojjetteen jira iraata hojjechuun qaba jiree anaaf kaasuudhaa fi mucaa keenyaafis inni wajjin nyaatu xiqqoo bakka nyaata baay'ee bareeda tokko kan jaalattan hojje'een jira amma nyaata san wajjin nyaannu koottaa irbaata galgalaati waan ta'eef koottaa wajjin nyaannu siniin jira nyaannis maal akka ta'e mooyyuu wajjumaan laalla koottaa innaa walitti deebinee dhufnee jirra amma nama lama taanee dhufnee jirra jechuudha kino maal hojjette seetanii banamuu moo hiisamuu yaa banamuu jettu ture kaasu waan asas nagarre maaltu banamee maaltu dhufame argitanii marqaa jechuudha. namni marqaa jaalatu jaalanne jira ta'a nagarsiisin maaliif waa kanatti toluu nama moggaa isin akkana dhagaa gaafadhu ayyee yoo yaadeen harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota maatii jaalalaa maatii kabaja akkam jirtu jirra salaamtaa poolisii sin gaafanna akkam jirtu nutis jirra sinii baga jiraattan baga galgaleessitan baga sa'aatii kanas geessan sun hundi geessan nutis nagaa keenya jirra nageenyi baraara alaamanni keechan guutuu saanamni keechan maatii keechan guutuumi keenyallee guutuu alhamdulillahi rabbiin galanii haa ga'u shukuriin ka rabbiiti ani warri kenna gisee baadiyyaa arsan nama asitti jiranii kanaaf akkasii jechuun barbaada kanaaf nagaa keessanii nutis nagaa jirra isinis baga nagaa fayyaa taatanii nyaanni qophaa'ee jira nyaata aadaa oromoo nyaannu kottaa keessaa oromoon kan jaalatu keessaa waa sadii jaalata tokko cuukkoo marqaa caccabsaa akkas Cuukkoo fi marqaan caccabsaan tokkuma bara. gargar Ara tokko. hin beektu ishii waan ta'eef Cuukkoo fi caccabsaan moo? gargar inni kanaaf aannanis guutuu jira Aannanis hin jira jechuudha. Yaa jennu maaliif seetan dubartiin oromoo aannan hin hudduu jedhu warra keenya duraan anu duraa warra biraatti nu gurguraa dubbachuudhaaf garuu gara kaasuu kana dhufee aannan dhuguun eegale maaliif
qoshatan malee bara jala bahuun hin jiru amma. Duraan quufneetti bakka akka barbaanneef garbuu nyaannee jiraanna. Amma garbuunis hin jiru xeefii waan ta'eef yoo waan qoqqocatiin bara jala bahuun hin jiru. Kanaaf isaanillee fuuguu miti kan jedhanillee jammare. Kanaaf isinillee warri aannan hin jaalanne duraan aannan hin jaalattu. Aannan akka foon midhaan hin jaalatu. Foon garuu ammas hin nyaanne gina aannan immoo jalqabee jira. Isinis immoo akkuma kii kan hin jaalanne jalqabaa. Waa nyaatan malee hin jirtu. Dubbiin hin jirtu amma akkanaanuu qaqallachuutti jirra waan ta'eef akka hin qaqallanne immoo iyyuu adi. Kanaaf nyaata nus gororee nuti dhufaa jira. Taasuun gororee jira jechuudha. Kanaaf nyaanni kun immoo nyaata hundi keenya ga'u waan ta'eef marqaan baay'ee nama nyaachisu. Kanaaf nyaannu daaniinis lolaa jira. Nyaata kana maalitti jecha lolaa jira. Biraan gaachaa jira. Kanaaf innis nyaata ofii qaba. Aannan isaa innis as keessaa qaba. Kanaaf aannan isaa kanas kanaaf nyaannu ishii jalatti argateeti. Inni kophaatti kan isaa nyaannu. Lolaa jira. Kanaaf akkasuma immoo jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii jaalala kabajaa viidiyoo keenya kana sheer kompiliit biitu gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanaaf haa nyaannu. Ijaaf qalbiirraan waan bisaa isiniin jenna. Kanaaf ani odoo isin hin gurshin hin nyaadhu. Haa nyaannoodha. Baay'ee bakka keessan baluun na bira jirti waan ta'eef shumti liqimaa gootu. Kanaaf isin hin jenna. Marqaan kun immoo waa baay'ee mi'a. Ijaa baay'ee mi'a. Marqaa jabaataa wayii. Natu go'a kaamu. Hojii kiyya. Hunda keessanii gaafa galfataniifan marqaa abshiru. Warri marqaa jaallatanoo jiraattan. Marqaa harkatu nu beekaa beektaare. Akka carraa ta'e immoo asumaan dhaamsinan isiniif dhaamuu barbaadu. Akka carraa ta'e horii aannanii namoonni biyya jirtan. Horii aannanii namni barbaadanoo jiraattan jira. Horiin aannanii magaalaa litira 18 kan kennu jira isaanii. Rimaanis jira. Namni barbaadanoo jiraattan gara keessattiin illee nu dubbisuu dandeessu. Litira 18 kan kennu hin jiraa? Hin jira. Kanaaf hin jiraa. Namoonni barbaadan gara keessattiin ni dubbisaa yoo akka carraa ta'an illee hin jiran baluutti maadha. Ani immoo footoos kaasee isiniif hin ergaa jira. Warri akka carraa taatanii biyya keessa jiraatan naannoo asallaas jiraatanii naannolee kanarra marsii dhiyootirra warroo jirtan gara biraattis namoonni jirtan. Simbiraan Agaadaamatti deemuu danda'a. Agaadaamatti deemuu danda'a. Tana duras fe'aatuma jirra waan ta'eef kanaaf gara keenya koottadhaa isiniin jennaa isin jaalannaa isin kabajnaa galgalli kun immoo galgala bareedaa abjuu nagaa isiniif haa ta'u. Fayyaa ta'a. Baay'ee mul'atu garuu Waraa bulaa deebana. viidiyoo biraatiin nuti deebina. Viidiyoo keenya immoo sheer kompiliit biitu nu gochuu hin dagatina isiniin jennaa. Galgalas waan ta'eef baay'ee mul'atu.